sharafni maallaqaadhaa meeqaan akka jiru akkaataa karaa salphaa ta'een bilbiluma keessaniin biyya feetan yoo jiraatan jechuudha birriin takka biyya isin jirtanidha birri Itoophiyaadhaa meeqa akka sharaftuutti biyya kun deessanii isin barsiisa egaa daawwattan kiyya waan kana kun baay'een argeetti faatu viidiyoo kun laayik sheer gochuun nafaa turaan hordofaa ayya daawwattan kiyya dursa aappii tokko bilbila keessanitti gabbifachuu isin barbaachisa aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kana tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kana irratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kajuu jala irratti ni baasira tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kajuu tura tokkoof kilikni gootu ammallee haala kana sitti sifataa asirra ta'e sarchii tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee ka na va barreessa achi booda sarchii fuuldura kan kilik gootanii sarchii gootu achi booda haala kana suuraa kana sinii bitaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda aappicha gabbifachuudhaaf asirra lutaa gaddeemtu olumaan gaddeemtu namaati achi booda dhumarratti kan namatti manaan kan barraa aappii as tuqaa buufadha akka jalatti daawulood keessatti daawulood taasisaniiti aappii kan bilbiloo keessatti gabbifatanii hayya daawwatan kiyya aappii gabbifatanii yeroo galtan aappiin kun haala kanaan sibiifannama jechuudha kan olii kanarratti jechuudha alaabaa biyya jirtan yookiin ammoo biyya jirtan barreessanii jechuudha biyya hunda isinii baasanii biyya barbaadan yaani biyya jirtan barreessanii kan gadii kanarratti immoo maallaqatti sharafuu barbaadan fakkeenyaaf Itoophiyaadha barreessanii jechuudha isinii galee barbaadan sarchii gochuu dandeessanii barbaadan immoo as keessa barbaaduu dandeessanii jechuudha karaa salphaa ta'een immoo sarchii gochuu dandeessanii haala kanaan yeroo wanni gootan jechuudha fakkeenyaaf birrii tokko ni barreessa jechuudha birriin riyaalli tokko suudiidha jechuudha akkuma asirratti argaa jirtan Itoophiyaa birri 15 fi tuqaa 39 sharafaa jechuudha haala kanaan karaa salphaa ta'een bilbiluma keessanii jechuudha biyya kuu dandeessanii jechuudha sharafni meeqa sharafaa jiru